maqaa waaqayyoonii kan alaaf kan keessaa warri as geessanii akkam nagaa jirtu hundumti keessanii galata galchaa fi waaqayyo keessanii galata galchaa fi waaqayyo keessanii. Hundumaa dabarsaa sekondii daqiiqaa sa'aatiin torban baatiidhaanii baatii waggaadhaanii bara nagaanuuf yaa ta'u barri haaraan kuni bara nagaanuuf haa ta'u barri haaraan kuni. Dacheen babbareeddee habaaboon daraartee galata kee gooftaa nutis ijoollee kee galata keetii fi walitti nu waamtee fuula kee nu dhaabde galata keetii fi walitti nu waamtee fuula kee nu dhaabde. Hundumaaf yaa ta'u jaalalaaf gammachuu waammannees argachuun waliin wal jaalachuun galata waaqayyoof mana isaa dhaabbachuun galata waaqayyoof mana isaa dhaabbachuun. Fedha waaqayyootiin hundumaa raawwachuun nuti ijoollee isaa walitti sassaabdee galata nu dhaabde nuti ijoollee isaa walitti sassaabdee galataaf nu dhaabde. Barri kan gammachuu waa yaanne hundumaa maqaasaa kadhachuu kadhannees argachuu qalbii jijjiirrachuu fooniif dhiiga gooftaa jaalalaan fudhachuun badii keenya irraa qalbii jijjiirrachuun. Waliin wal gorfannee mootummaa waaqayyoo hundinuu qophoofnee jaalala waaqayyoos walumaan ibsannee yaa waaqayyo nu eebbisii yaa waaqayyo nu baay'isii hundumaa ijoollee kee mee tokko taasisii yaa waaqayyo nu eebbisii ijoollee kee hunda badiirra deebisii jaalalaaf tokkummaa ati nuuf deebisii. Isiniif yaa ta'u bara jaalalaa bara gammachuu bara tokkummaa bara araaraa nuuf yaa ta'u hunduma keenyaaf qopheessituun walaloo ana obboleettii keessaan dadhabduuf cubbamtuu Walatta Maariyaam waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Barri bara jaalalaa bara gammachuu bara waan yaannetti argan hunda keenyaaf haa ta'u galatoomaa.